إنا لله وإنا إليه راجعون. عالمني في داعين بكمان شيخ محمد أمين أبا دري كنديلات دلتني نانجتي إبسا ديني كبسيسا akkasumas umrii isaanii dhiheeysa diinii fi tajaajila ummataatiif jecha kan dabarsan aalimummaa isaaniitiin daawaa isaaniitiin imaamummaa isaaniitiin khaxiibummaa isaaniitiin fi turaatii saawudii arabiyaa keessatti muwazzinummaa isaaniitiin tajaajilli isaan hawaasaaf gumaachan kan hin irraanfatamnedha. Akka odeeffannoo hawaasa naannichaa irraa argannetti guyyaa kamisaa torbee darbeem dhaabbata dacwaatiif gara Finfinnee dhufanii otoo tajaajila diinii fi dacwaa irratti jiranii gara akhiraa ganda irraan oolamnetti ce'uu isaanii gadda guddaadhaan isin dhageessifna. Maatii isaaniitii fi firoottan isaaniitiif Rabbiin obsa haa kennu. Rabbiin tajaajila diinii isaan godhaa turan araarama isaatiin simatee isaan irraa haa qeebalu jennam. Rahmata isaa Rabbiin itti haa uffisum. Jannatul firdawsi Rabbi haa qananiisum. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allahumma ighfir lahu warhamhu وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار.